fuudhee gateeke. Paulos Silaas raajjee funyoo sibiila saba isaa gidduu jira dhaabatee hojii sana. Hundaa danda'a minnee hundaa danda'a inni waaqayyoo isaa deemni nuuf kaa'ee duraa fuudhee gateeke. Paulos Silaas raajjee funyoo sibiila saba isaa gidduu jira dhaabatee hojii sana. Baafis gooftaan oomaa maaloo kan nuuf kennu Yesuus eegana. Isaa dadhabaafis gooftaan oomaa maaloo kan nuuf kennu Yesuus eegana. Nagaa namatti kaa'ee nama biraan darbu dhukkubsata dadhabaas gooftaan ootasan jiru. Isaa dadhabaafis gooftaan oomaa maaloo kan nuuf kennu Yesuus eegana. Paulos Silaas raajjee funyoo sibiila saba isaa gidduu jira dhaabatee hojii sana. Hundaa danda'a minnee hundaa danda'a inni waaqayyoo isaa deemni nuuf kaa'ee duraa fuudhee gateeke. Paulos Silaas raajjee funyoo sibiila saba isaa gidduu jira dhaabatee hojii sana. Malfaa gaafatteera ati yaa namaa furmaata jireenya kee Yesuus. Malfaa gaafatteera ati yaa namaa furmaata jireenya kee Yesuus. Illee hundaa danda'a maqaan isaa waaqayyoodha. Furee ilmaan namaatii miila Adoonaayidha. Malfaa gaafatteera ati yaa namaa furmaata jireenya kee Yesuus. Paulos Silaas raajjee funyoo sibiila saba isaa gidduu jira dhaabatee hojii sana. Hundaa danda'a minnee hundaa danda'a inni waaqayyoo isaa deemni nuuf kaa'ee duraa fuudhee gateeke. Paulos Silaas raajjee funyoo sibiila saba isaa gidduu jira dhaabatee hojii sana. Yohaannisii maaliif abdii guuttatta? Balaaltocha kan hiiku Yesuus mootii mootota jedhee maanguddoo keessa gara isaa dhaqee leenjii Yihudaa ka'eera furii lubbuu kee. Jedhee maanguddoo keessa gara isaa dhaqee leenjii Yihudaa ka'eera furii lubbuu kee. Maaboosa Yohaannisii maaliif abdii guuttatta? Balaaltocha kan hiiku Yesuus mootii mootota jedhee maanguddoo keessa gara isaa dhaqee